ani khasida walu Itoophiyaa irraa sagantaa qormaata jaalalaa miidiyaa irraa si dawwalaa jira. Namni jaalatu yoo jiraate akka nu himtu barbaanne. Sira dhugaadha amma? Narraa dhugaadha. Yaa'oo sumachi reeti yaa'oo jaalliitti jettuna. Bichumata kan qabaabar nama itti deemti. Ishii malee nama daaluu jiru. Ayyee gaa isiin sanii nu biratti argamti hawwiidhaan maqaa kiyya hima jettee abdii godhattee taa'u jirti. Akka maqaa isii daftee nu himtu gaa hawwiidhaan seequ jira. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Burhaan Tube hungaa sagantaa qormaata jaalalaati. Sagantaan qormaata jaalalaa akkuma wajjin beeknu namoota seenaa nama gaddisiisanii fi nama kofalchiisan qabaniitu asirratti isiniif dhiyaata. Bakka nama kofalchiisutti seeqaa, bakka nama gaddisiisutti obsaatuma nu faana turaa isiniin jecha har'a sagantaa addaa godhuudhaa fi kan taraarra rabbaane isinii waraabne jecha karaa baharii isin dabarsaa baharii wajjin turtii gaarii. Hayya daawwattoota keenya sagantaa keenya walitti deebinee jirra. Sagantaa keenya itti fufee jira. Isinis hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turaa isiniin jecha har'as akkuma amma duraatti keessummaa haaraa qabanneeti isiniif dhiyaanne. Arragaa akka duraanitti isinitti nu dheerisnu gaafii hanga takka fi gaafanneeti kallattiin nama san irra dawwallee sagantaa keenya goolabna. Kanaafuu isinis hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turaa isin jecha gama keessummaatiin xaarraatti isin dabarsina. Bagana biyaan dhufti. Hayyeegaa jalqaba irratti maqaa keetii fi nama qoruuf dhufte nuuf ibsi. Maqaan kee Ubah. Egaa mee namni ati qoruu dhufte jaalalleen kee kuni biyya tamitti argame yookaan eessa jiraata? Biyya ni jiraata. Jibuuti. Bareedaadha. Okay, nama kana wajjin hangam takka turte hangam takka wal jaalattan? Amataa fi baatiseeti. Baay'ee gaariidha. Mee egaa nama kana akkaan yaadutti nama kana wal jaalattan xiqqoo shakkii irraa qabattee qoruu dhufte naaf fakkaata. Namni kun yoonii fi si gane nama biraa hime maal gootame? Nama dhiiftaa jechuudha. Maal rakkoo qabu? Harka ni qabu garuu. Ni sabbartaa. Waan dhufu hundaafuu qopheechuu yoo maqaa keessimes irra gammachuudha. Yoo maqaa keenniminis haaluma jiru. Asumaanuu kan nuti miira keessatti isin faana jirra. Gaddii keessan gadda keenya. Yeroo isin gadditan isin wajji gaddaa. Yeroo isin gammaddanii jaalalleen keessan maqaa isin wajji gammadaa isin faana turra. Akka nuti isin cinaa jirrullee asumaan akka beektanii. Bareedaadha. Okay, gaafii biraa mudannoo takka yoo qabaattan eega namni kun achi jiru. Waan irratti agartee ta'us wantoota shakkisiisan yoo jiraate nuuf miti waan qoru sababa guddaa qoruuf dhufteef yoo jiraate achi booda kallattii nama san irra dawwalleeti siif adda baasna jechuudha. Maqaan gana irratti shakkan qabu shakkii isaan qabu. Qoruma numa fattanuu jaalatteeti. Amma kallattiin dawwalleeti adda baasna. Isinis nu faana turaa isiniin jenna. Egaa akkaan beekutti ani namni Jibuuti jiru silaa hara onlaayinaatiin malee hin argannu. WhatsAppidhaan. Asumaan hordoftoonni keenyas namni biyya alaa qaadimaan isaanii jiru akkan sodaannee asiin dhufanii nu biraan biyya biraatti dawwallee. Biyya keessaa fi biyya alaas ni dandeenya. Ni dandeenya. Hello. Hello, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Oh, ni dhagahama. Assalamu alaikum. Yoon dogongoruu baadhe maqaan kee Zakkiidhaami? Ani khasida walu Itoophiyaa irraa sagantaa qormaata jaalalaa miidiyaa irraa si dawwalaa jira. Haasawa qabdabo. Haasawa qabdan jee. Yeen haasawaniin qaba. Miidiyaa irraa sagantaa qormaata jaalalaati irraa nama si qoruuf jaalallee teetiin nu biratti argama. Namni jaalatu yoo jiraate akka nu himtu barbaanne. Sira dhugaadha amma? Narraa dhugaadha. Wallahi? Wallahi sagalee xiyye yoo as dura laaltee jiraatte beekuun ooltu jeetii yaada. Yaa saahibiyaan addunyaa kanarraa nama tokko nama mul'ataa bar nama tokko malee ilma nama tokko ijaa hin argu. Ayyeegaa nama tokkichaa sanii akka himtu sirraa barbaannaa jechuudha amma. Deekuma 10 qofa sakandii 10 yookaan ufannite.
Yaa'u eessumaa jireetti yaa'u jaartiitti jettuna bichumata kan qabaabar nama itti deemti isii malee nama daalu jiru. Ayyee gaa isiin sanii nu biratti argamti hawwiidhaan maqaa kiyya hima jettee abdii godhattee taa'u jirti akka maqaa isii daftee nu himtu gaa hawwiidhaan seequ jira. Ayyee hoggaan hime wal nu dubbisiistaami. Sirri akka ajaa'ibaatti. Ayyee ubahe. Ubax jaamti. Meegaa namni nu biratti argamu kuni akka ubax tahee fi akka nama biraa tahee siifiin itti kannaa adda baafatta. Itti kannaa. Ayyee. Hello. Hello. Oye. Hello. Gana ka? Uba. Oye. Lubu. Maal karratti si geesse yaa? Sumalaa lubbise. Sumalaa dubbata. Kile sama malubu. Seenaa dubbata. La nambi tellorar o gana na barta. Ayo khiyani sida wala cha. Wow. Waan addaatti gaa daawwattoota keenya akka agartanitti gurbaan asii deemee biyya gamaatti biyya Jabuutii jedhamtutti biyya Itoophiyaan tahinitti argamu intala ammallee biyya laal akka Oromoon jettu gaa karaan fagaatus garaan hin fagaatu jetti akkasitti gurbaan kun garaadhaan irraan fagaanne karaadhaan malee kara isii jira hedduu takka gaa nuti illee hin gammanne akka inni itti deebisaa nu godhalleen waan ajaa'ibaati. Addunyaa tanarra namoota qofaan nama mul'ataa kun waan haalaan nama gammachiisu. Akka isiilleen daran amantuu beetee akkuma wantiittu namni gisee adda fagaate xiqqoo shakkiinis uumamuu ni mala. Sirriidha. Ganaa akka shakkii hundaa'u keessaa dhiganii abdiin qaba. Akkam amanteemi? Egaa gammachuu si dhagaamte. Hedduu takka gaa hedduu gaa nama hawwataa namoonni akkasitti jaalalloonni keessan biyya biraa yookaan jiran karaa waatsaappii karaa iimoo karaa waan adda addaatiin isiniif qoruu dandeenya isin qaamaan dhiyaachuu qofa isin irraa eegamu. Namoonni as keessa jirtan yookaan biyya biraa jirtan asirra dhiyaatanii jaalalloota keessan qoruu barbaadan lakkoofsa bilbilaa as jala isinii keenyuun dawwaltanii nu qunnamtanii nu biratti argamtanii nama barbaadan san qoruu dandeessan jechaa dhibee bahar kanarraa gabaabsite. Egaa bareedaadha sagantaan keenya gama goolaa baatee jira. Namoonni isaan lachuutillee nu biratti hin argamne bifa kamiin qoruu dandeenya nu gaafachaa jiranii. Isaanis isaan lachuu bilbilamaan qunnamanii akkatti sagantaa san gaggeessuu dandeenyu irratti viidiyootti aanuun isiniif dhufnaa isinis yaada keessan koomentii nu godhaa waan isin dhagahame hanga dhuma sagantaan keenya xumuramee jira viidiyoolee keenya kan biraa kan dhufan wajjin akka nu faana turtan akka nu jajjabeessitan abdii qabna sagantaan keenya asumarra dhaabbata hanga sagantaa biraatti walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isin jenna.